Arra mata dureeni irratti dubbadhu akka barumsaatti qopheesse anaaf amman danda'u deeqiiqaa xinnoo qabna amma kanatti nan dubbadha akka jedha nama Waaqayyoon amanate kan jedhu irratti dubbadha nama Waaqayyoon amanate warri barreeffatan adaraa barreeffadha nama Waaqayyoon amanate mana keessan teessanii warri dhaggeeffatan online kan jirtan namni Waaqayyoon amanatee jiraatu maal fakkaata namni Waaqayyootti amane maal fakkaata ani dhugumaan Waaqayyoon amanadheen jiraachaa jira Waaqayyoon mana koo keessatti amanannee jiraachaa jirra akka maatiitti akka dhuunfaatti akka waldaatti akka biyyaatti Waaqayyoon amanachuun keenya maal fakkaata kan jedhu dubbii sagalee Waaqayyoo irra dhaabbannee gaa har'a sagalee Waaqayyoo waan nutti dubbatu immoo dhageenya jechuudha Waaqayyoo waan nutti dubbatu qaba Waaqayyoo waan nuun jedhu qaba Waaqayyoo yeroo hundumaa waan dubbatu dhabeen beeku namatu waan dubbatu dhaba malee Waaqayyoo waan saba isaatti dubbatu waan saba isaa nyaachisu dhabeen beeku macaafa qulqulluu keessaa si'a tokko I think Yohaannis boqonnaa 6tti fakkaata Yesuus Kiristoos namoota tokkoon dhaqaa waan nyaatanii kennaafi jennaani hin qabnu jedhani bartoonni namni wanta inni qabu murtaadha wanta murtaa qabaachuu danda'a garuu waan hundumaa hin qabu namni waan hundumaa kan qabu isa nu waaqeffannu waaqaaf lafa isa uume Waaqayyo duwwaadha galanni ulfinni Waaqayyo faayitu kanaaf egaa saba Waaqayyo waan hundumaa qaba waan hundumaa nu qabu immoo arra sagalee isaa kiyaan nu ibsa jechuudhaan nama Waaqayyoon amanate yemmuu jennu maal jechuudha Waaqayyoon amanatanii jiraachuu jechuun akka dubbii sagalee Waaqayyootti maal jechuudha kan jedhu olii wajjiniin ilaalla jechuudhaan arra Waaqayyoon amanachuu jedhaneegaa macaafa qulqulluu keessaati raajii Ermiyaas dhannee baafanna raajii Ermiyaas boqonnaa 17 Isaayaasitti aansee kan jiru Ermiyaas raajii Ermiyaas boqonnaa 17 baafadhaan dubti keessan raajii Ermiyaas boqonnaa 17 lakkoofsa 5 kaasee nan dubbisa isa dura garuu nama Waaqayyootti amanate isa jedhutu niikin dura waan tokko waan lama akkasin kompeerii goone olii wajjiniin ilaallu ganama kana waan an barbaadu nama Waaqayyootti amanatee fi nama ofiitti amanatee jiraatu nama foonitti amanatu fira isaatti qabeenyaa isaatti beekumsa isaatti ogummaa isaatti dandeettii isaatti nama amanatuu fi nama Waaqayyootti amanatee jiraatu garaagarummaa isaan gidduu jiru akka dubbii sagalee Waaqayyootti Ermiyaas asirra nuu caafee jira jechuudhaan isa wajjin ilaallaan jechuudhaan jalqaba nama Waaqayyootti amanate tun ta'in namni ofitti amanatee jiraatu maal fakkaataa isa jedhu irratti dubbadha amala nama foonii amanatu maal fakkaata isa jedhu amala nama foonsaa amanatu dandeettii isaa amanatu jabina isaa amanatee jiraatu maal fakkaata maaliif bara nuun jiraannu keessatti bara biyyi lafaa ofummaatti nu deebiste keessa jirra you isa jedhu mi isa jedhu namni ana isa jedhamutti namni deebi'ee jira bara kana keessa Waaqayyo malee waan hundumaa gochuu dandeenya kan jedhu irra jira namni biyyi lafaa akkeettiin aasaa jira nuun namoonni Waaqayyoo si orri qulqulloonni si wanti biyyi lafaa aasoftu fudhannee mana Waaqayyoo dhufneetu nuun kana gochuu hin dandeenya jennee haasofne yeroo baay'ee ani kana gochuu nan danda'a ani kana gochuu kana raawwachuu nan danda'a jenneetu olii keenyatti haasofne sagalee Waaqayyoo garuu Iyesuus yeroo dubbatu ana malee waan tokkollee gochuu hin dandeessan jedhe na dhaggeeffadhaa Kiristoos malee waldaan kiristiyaanaa amantoonni waan tokko waan goonu tokkollee hin jiru Kiristoos malee jireenyi keenya hiikaman qabu Kiristoos malee jireenyi keenya duwwaadha jireenyi keenya qullaadha jechuudha beektu Addaamiif Yohaan qullaa ta'aniidha maaliif Waaqayyo irraa sokke namni Iyesuusin ala jiru qullaadha jechuudha haleluuyaa qullaa yeroon dubbadhu fiizikaalii uffata naasaa jira miti qullaa jechuun Waaqayyo wajjiniin hin jiru jechuudha wajjiniin ta'uun Waaqayyo hin jiru jechuudha gargaaruun Waaqayyo hin jiru jechuudhaan kanaaf yaa obboloota koo namni bara kana keessa ofii isaatti amanatee ani kana gochuu nan danda'a jedhu wajjiniin Waaqayyo hin ta'u hin hojjetu kanaaf of eeggachuu qabna jechuudha amala namaa foonsaa amanatu tokkoffaa warra caaffattaniif namni
foonsaa amanatu jedha sagalee Waaqayyoo. Ermiyaas boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irraa akka jedha gaa achirraa dubbanna kan keenyan dubbannu akka jedha lakkoofsa 5. Ammas jedha Waaqayyoo itti fufee namni nama amanatu jabina irree foonsaa kan abdatu jedha. Yaada isaa Waaqayyo irraa kan deebise maal jedha? Abaaramaadha jedha. Tokkoffaa namni nama amanatu maal jedha akka sagalee Waaqayyo nama sanaan Waaqayyo namni sun maal jedha? Abaaramaadha jedha. Waaw! Waaqayyo nama oolchu kana. Abaarama kan nama godhu nama amanatu. Nama foonsaa jabina isaa dandeettii isaa ani paaworii qabadee nama gabraamii jechuudha. Nama ani dandeettiin qaba qabeenyaan qaba jedhee nama hiyyeessate nama rakkataate miidhu sanaani nama arra ani waan hundumaa gochuu nan danda'a harka koo keessaa hin baatu jedhu. Waaqayyoon alatti waan hundumaa gochuu nan danda'a nama jedhuuni sagalee Waaqayyo maal jedha namni Waaqayyo Ermiyaas raajichi namni akkasii fuula Waaqayyootti abaaramaadha jedha. Waaqayyo abaarsa nu oolchu. Waaqayyo abaarsa si oolchu saba Waaqayyo. Kiristoos Iyyesuusin abaarsa keessaa edda baaneeti abaarsatti immoo deebi'uu hin qabnu. Namni kan inni abaaramaa ta'u yeroo ana malee waan tokko hin jiru. Yeroo jechuu jalqabu maal ta'a namni abaaramaa ta'a jechuudhaan. Iyyesuus Kiristoosiin biyya lafaarra yommuu deddeebi'aa ture amala inni qabu keessaati Iyyesuus amala isaa keessaati gad of deebisa ture. Gad of deebisa. Orra cubbamootaa wajjin ta'a, orra yakkamootaa wajjin ta'a. Mana Zakkiyoos faa dhaqa ture. Kun immoo namoota orra mana lubummaa keessa hojjetani yeroo sana ittiin tolle. Ittiin tolle hin gammanne. Maaliif hin gammanne? Isaan waan isaan baranii marcuma guguddaatu fuuldura ta'a. Wayyaa dheeraa uffatanii areedi isaanii guddaadha achi ta'aniitu nama hundumaa si gad ilaalu. Aboo qabu waan ta'eef mana qulqullummaa keessa ta'anii amala isaan baran asii gad nama ilaalu. Nama tuffachuu ati xinnaadha ati cubbamaadha ati gada namaadha namaan jechuu beeku malee gad of deebi'anii orra cubbamootaa wajjin orra yakkamootaa wajjin orra rakkatootaa wajjin gad of deebisuun beekan turan. Kanaaf yeroo Iyyesuus waaqarraa dhufee biyya lafarra jiraachaa ture Kiristoos immoo amala inni qabu keessaati orra ejjetoota barbaada ture orra cubbamoota barbaada ture orra yakkamoota barbaada ture orra dadhaboota barbaada ture Iyyesuus. Kanaaf Iyyesuus kana wajjin olee wajjin deemuu hin dandeenye. Geggeessitoonni waldaa kiristaanaa sun. Kanaaf Iyyesuusin hin ari'atu turan. Yaa saba Waaqayyoo namni Waaqayyoon amanatu amala sana hin qabu. Namni Waaqayyoo amala gad of deebisuu qaba. Namni Waaqayyoo amala obboleessi koo obboleettiin koo hin caalti jedhu qaba. Hallelujah. Iyyesuus si'a tokko jedhe namni dura ta'uu barbaadu maal ta'u gad of deebisu jedhe. Yeroo tokko macaafa qulqulluu keessa haadha tokko dhufe. Haadha tokkotu dhufeetu ijoollee ishee isa tokko akkas naa godhii isa tokko akkas naa godhii jettee Iyyesuusin gaafatte. Bartoonnis Iyyesuusin gaafataniiru. Eenyutu nu keessaati dura ta'uu danda'a? Eenyutu nu keessaati yaafatti deemtu geggeessaa keenya ta'uu danda'a? Eenyutu nu keessaati biishooppii ta'uu danda'a? Eenyutu nu keessaati isa dhaggeeffanna teenye? Eenyutu liiderii keenya ta'uu danda'a? Jedhaniitu Iyyesuus Kiristoosin gaafatani. Maaliif hin sodaatani bartoonni? Phexroosii yeroo ilaalan Phexroosii akka geggeessaa godhata. Maatiyoos jira, Luqaas jira, namoonni adda addaa jiru. Kanaaf iyyuu sodaa guddaatu isaan keessa galeetu Iyyesuus Kiristoosin gaaffii gaafatan. Gaaffiin maa inni eenyummaa isaan nama rakkisaa jiru. Biyya lafaa mootota rakkisaa kan jiru yoo jiraate anummaadha obboloota koo. Maqaa Iyyesuusin hafuurri kun haa cabu nurraa. Hafuurri obbo kassu. Hafuurri ana duwwaadha jedhu maqaa gooftaan nurraa cabu baraqan. Maaliif bara dhumaarraa hafuura akkasii jira. Sagalee Waaqayyoo dubbata. Kana moodhattanii yeroo ilaaltanii bara dhumaarratti amala namootaa yoo baruu barbaaddanii ilaa Phaawulos kan inni dhumate Ximiitiyoos isa lammaffaa boqonnaa 3 dhaqaa ilaalaa. Achirra amala namaa kaa'ee jira. Amalli namaa bara dhumaarratti maal akka inni ta'u. Kanaaf iyyuu namni of amanatu inni jalqabaa sagalee Waaqayyoo maal jedha? Abaaramaadha jedha. Namni foonsaa amanatu jabina isaa hubatu nama akkamiiti akka sagalee Waaqayyootti abaaramaa taa'edha.
abaaramaa ta'uu barbaaddaa teetarra. Lammaffaa lakkoofsa 6 akka jedha nama amanatu inni jedha akka muka maal hin qabne baala irraa harca'eeti jedha. Waa Waaqayyo nama oolchu. Muka baala irraa harca'e eenyu barbaadamu? Namni barbaadu hin jiru. Qabbanaaf namaan ta'u jalalatanii teessanii aduun baqattan. Kanaaf nama waan qabne namni akkasii jedha sagalee Waaqayyoo. Namni nama amanatu, nama foonii amanatu akka muka baala hin qabne namni hin barbaanneeti jedha. Waaqayyo nama oolchu. Waaqayyo nama oolchu. Waaqayyo na oolchu, isiniin na oolchu. Inni akka muka baalee irraa harca'e baala qabaam. Garuu baalli isaa irraa harca'ee lafatti bu'ee hin googeeti. Namni akkamii? Namni nama amanatu, nama foonii amanatu, dandeettii isaaf jabina isaa amanatu nama akkasiiti. Nama akkamii? Nama biratti hin barbaadne, nama dhaqee isaa biratti namni dhaqee hin boqonne, nama boqonnaan ta'uu jechuudha namni akkasii. Har'a rakkinni biyya lafaa irratti ilaalaa jirru inni guddaan isaa kana obboloota ko. Guguddoota jajjaboota torban kana keessa baay'een keenya ilaalleerra. Yeroo Waaqayyo iddoo tokko sin kaa'u adaraa keessan waan tokko sinitti hima. Yeroo Waaqayyo iddoo tokko nu kaa'u miilla keenya Waaqayyo irratti akka hin fudhanne of eeggadhaa. Waaqayyo iddoo tokko posiishinii tokko irra dhaqee yeroo sin kaa'u carraa tokko yeroo sinii kennu Waaqayyo jireenyaan haa ta'u barumsaan haa ta'u beekumsaan haa ta'u Waaqayyo iddoo tokko yeroo dhaqee sin kaa'u of eeggadhaa. Waaqayyo irratti akka millan fudhannee nama irratti akka millan fudhanne maaliif beektu? Waaqayyo wanta nama of tuulaa hin jaallatu. Waaqayyo nama ofii isaatti amanatu Waaqayyo hin jaallatu. Nama akkasii Waaqayyo wajjin hin ta'u. Namni akkasii dhumisaan bareedu argaa jirra waan ta'eef warri na dhaggeeffachaa jirtan, warri hojii adda addaa irra jirtan iddoo jirtanitti Waaqayyo lafa iddoo tokko yeroo sin kaa'u Waaqayyo irratti millan fudhatinaa. Warri kaleessa achi turan har'an jirani. Bara Waaqayyo sii kenne keessatti saba Waaqayyo sitti kenne iddoo Waaqayyo sitti kenne irratti qajeelummaaf qulqullummaa hojjette Waaqayyo biraatii gatii qabda. Milla kee garuu Waaqayyo irratti fudhattee humna kootiin jabina kootiin kun hundumtuu ta'ettee saba Waaqayyo sitti kenne akka barbaadde hin goota taanaan si gaafata Waaqayyo. Argaa jirra waan ta'eef. Kanaaf yaa obboloota koo lafa jirrutti lafa Waaqayyo nu kaa'etti namni ofii isaatti amanatu jedha sagalee Waaqayyo. Muka baala hin qabne akka hin taane of eeggadhaa. Muka baalli isaa irraa harca'e akka hin taane akka jedha. Inni sadaffaa namni ofii isaatti amatu qofaasaa lafa onaa keessa kan jiraatudha. Maqaa Yesuusiin jireenya qofummaa keessaa Waaqayyo nama baasu. Amma nama tokko namni bakka lafa wajjin haasa'u man jaallatu. Hojimaan dubbattanii nama tokko biratti abaluu maqaanatti hin dhahin jedhama. Ilaa akka jedha namni jedha sagalee Waaqayyoo namni humna isaa foon saabatu muka akka qofaasaa lafa onaa keessa jiru mee ilaalaa mee yaadadhame muka qofaa lafa onaa keessa jiru namni barbaada hin barbaadu. Eenyutu muka lafa onaa keessa jiru dhaqee barbaada? Lafa onaa lafa namni nama gubachuudhaan aduun jiru wanti qabbana hin jiru margi hin jiru bishaan hin jiru jechuudhaan waan nama gammachiisu waan namatti tolu lafa hin jirre jechuudhaan lafni onaan namni ofii isaa amanatu nama foonii amanatu nama akkasiiti jedha. Maqaa Yesuusiin nama akkasii akka hin taane Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Nama qofaa dhaabbatu namni wajjin hin jiraanne without me nama jedhu maqaa Yesuusiin hafuura kana Waaqayyo cabsu nurraa. Ana malee waldaan hin dhaabbattu. Ana malee biyyi hin jiraattu.
ana malee sabni hin jiraatu nama jedhu maqaa Yesuusiin Waaqayyo tuume Waaqayyo jiraachisa Waaqayyo mo'aadha. Hallelujaa. Kaleessas Waaqayyo ture, arras Waaqayyo jira, boris Waaqayyo jira. Mootonni kaaniiru darbaniiru, guguddoonni kaaniiru darbaniiru. Qofaasaa kan dhaabatu kan nuun bennu mootii moototaa Elshaadaay danda'a Anoodaay kan ta'e Waaqayyo tokko du'a beenna. Obboleessa na dhaggeeffadhu. Ofii of tuulin hin kuftaa hin badda. Lafa onaa keessa akka muka jiru taata. Waaqayyo irratti miilla kee hin fudhatin. Nama leen jedhin garoof deebisi lafa Waaqayyo si kaayetti. Nu haa gargaaru Waaqayyo. Ameen nu haa gargaaru. Bara akkasii keessa jirra waan ta'eef. Waldaan kiristaanaas namoota akkasiin tajaajiltoota akkasiin faarfattoota akkasiin paastaroota akkasiin wangeelaawota akkasiin raajoota akkasiin apoostolii akkasiidhaan guutamnee jirra waan ta'eef kana dubbadha Waaqayyo na keessa kaaye. Of eeggachuu qabna obboloota ko. Namni Waaqayyo Eliyaas si'a tokko ka'eetu ana malee ani raajoota keessaa isa guddaadha. Yaa Waaqayyo ana malee jedhee Waaqayyotti. Na malee si malee jedhee Waaqayyo. Dhoksaatti kanan guddisadhe. Kan biddeen abbaa ormaa nyaanne. Kan qofaatti namni ijarran kaanne kanan guddisaa jiru. 7,000 jira. Caal jedhi. Eliyaas. Kai waanan sii qopheesse kana nyaadhu karaa baay'eesu dura jira. Obboleessoo of tuulummaan sitti nammeennaan lafa Waaqayyo si kaayerraa itti gadi buutee achitti namni sirra deemini of eeggadhu jiraadhu. Waaqayyoon amanadhu jiraadhu. Hedhagaa sagalee Waaqayyo. Akkeede namicha tokko sagalee Waaqayyo keessaa. Nama Waaqayyotu dhadhi iddoon sun baru Waaqayyo waan dinqii godha inni waa bareera. Moototatu waa gochaa bakka dandeettii moototaati malee kan sammuusaa keessa jiru Waaqayyo miraakiliin godha jedheen beeku namichi kun. Inna Waaqayyo baru waan addaa godha yeroo inni jedhu kun jedhe ituu waaqarraati waan barbaadete ta'uu hin danda'u. Of tuulummaatu keessa jira waan ta'eef. Beekumsa moototaatti amanatee ofiisaatti amanatee waan jiruufi namichichi kuni Waaqayyo waa gochuu hin danda'a. Waaqayyo amanatanii waa hojjetamuu hin danda'ama kan jedhu hin amanne namichi kun. Kanaaf iyyuu sagalee Waaqayyo maal jedha beektaa? Akkanatti hin jedhe namni Waaqayyo. Waaqayyoon orri amanatan hin qaanaani Waaqayyo hin godha Waaqayyo hin hojjeta hin argita garuu hin nyaattu. Hin argita garuu nyaatu akka Waaqayyo dinqii godhu. Hin argita garuu akka Waaqayyo nama oolchu. Hin argita garuu akka Waaqayyo nama gargaaru. Hin argita garuu namni Waaqayyoon qabatee akka inni ce'uu danda'u garuu ati hin ceetu jechuudha. Na dhaggeeffadhaa obboloota ko. Orri Waaqayyoon ala jirtanis orri Waaqayyo wajjin jiraachaa ofii keessanitti amanattanii jiraattan sinitti hima. Waaqayyoon ala bara kana kee darbuun hin danda'amu. In danda'amu sinitti hima. Nama Waaqayyo yoo taate sirriitti yoo jiraatte malee barrati keessa jirtu akka bara nama gubu akka bara hamaate sagaleen Waaqayyo hin dubbata. Bara kana keessa namni darbu nama Waaqayyootti maxxaneedha. Hallelujaa. Afurri Waaqayyo akkasiin jedha. Sagalee isaatiin Waaqayyootti namni maxxane baricha keessa ce'ee darba. Namni Waaqayyootti maxxane baricha keessa moo'ee darba. Namni Waaqayyootti garuu hin maxxanne hin nyaatama. Waaqayyootti maxxana. Waaqayyoon amanadhaa jiraadhaa. Sagalee tokkoon sinii dubbisame keessa koo dhufe. Yohannis 15. Yohannis 15. Hallelujaa. Yesuus akkana jedhe lakkoofsa 4 irratti. Anatti qabamaa jiraadhaa. Ani isinittiin jiraadhaa. Akkuma dameen muka wayinichaatti qabamee yoo jiraate dhaabatu ofiisaan godhachuu hin dandeenye. Isinii anatti qaamtanii yoo jiraachuu dhabaattan ija hin godhatan hin dandeessan. Yoo natti qabamtanii jiraattan jedhe Yesuus ganama kana saba Waaqayyo. If you trust me, yoo na amanatte, yoo ona ofii kee amanachuu baatte. Waaqayyoon amanachuu akka dandeenyu Waaqayyoon waa gargaaru. Namni Waaqayyoon ituun ta'een ofii isaatti amanamu nama akka muka lafa onaa keessa qofaa isaa dhaabbatu. Inni shanaffaadha arfaffaadha dubbachaa. Shanaffaadha arfaffaadha.
akka jedha. Inni itti aanu immoo namni nama foon yaamatu maal fakkaata? Akka muka lafa onaa waa biqilchuu hin dandeenyeeti jedha. Namni of amanatu waa biqilchuu hin danda'u. Dhaloota horachuu hin danda'u jechuudha. Biqilchuu yeroo jedhu dhaloota. Fakkeenyaaf waldaa keessatti namalee paasterii namalee fiqruun tajaajila malee namni akka jedhu dhaloota horatu jechuudha. Nama tokko iddoo tokko yeroo si kaa'u dhaloota hortee akka dabartu maaliif? Waaqayyo biyya lafaa roggaa 70 yoo baay'ate 70 dabarteennaan cocolliddee deemu ammatti dadhabdutti namni si qabee deemuutti geessa. Kanaaf obboleessa umurii Waaqayyo sii kennetti ija godhadhu darbi. Lafa society jirtu keessatti community Waaqayyo si kaa'ee keessatti waan gaarii godhi darbi. Waaqayyo waan gaarii gochuu keetiin gatii kee sii kenna. Namni bara kana keessa ijaan taane godhachaa jira. Maqaa Yesuusiin Waaqayyo ijaan taane nu keessaa baasee ija ta'u nutti agarsiisu ammaa kaasee maqaa Yesuusiin. Dhaloota keessa namni ofii isaatti amanatu jedha sagalee Waaqayyo. Akka muka waa biqilchuu hin dandeenye. Muka waa biqilchuu hin dandeenye namni barbaada? Hin barbaadu. Maal godha namni irraa? Lafa Waaqayyo si kaa'e. Koree maxinoo keessa jirta taanaan don't think you're gonna be leader from all your life. In taatu Waaqayyo bakka namoota horan anuma lallabanuma sagantaa keessa anuma faarfata anuma malee maqaa Yesuusiin hafuura akkasii cabiyaa ta'u namalee ni seexana gadi buuse Waaqarraati gadi buuse kunoo akka ishee godhee nu rakkisti biyya lafaa irratti Waaqayyo ishee ifatu. Namni yeroo hundumaa ana malee jedhu nama sin rakkisa, saba sin rakkisa, biyya sin rakkisa. Adaraa keessan namoonni ofitti ana malee jettanii harka keessan akkas gootan. Maal isiniin jedha beektu namni akkasii sagalee Waaqayyoo nama waa biqilchuu hin dandeenye. Iyesuus immoo maal jedhe? Yoo natti qabamtanii jiraattan jedhe. Yohaannis 15 yoo natti qabamtanii jiraattan ija baay'ee godhattu jedhe. Kiristoos itti qabamne Kiristoos nutti qabamne yoo jiraannu ija baay'ee godhanna namaaf eebba kan ta'u. Burtukaaniin tokko ija baay'ee godhateetu ija isaa keessaa immoo burtukaanii 4 qabaata. Tokko nama adda addaaf laatame jechuudha. Isinitti nima yoo Waaqayyootti qabamtanii jiraattan Kiristoosiin amanattanii jiraattan ija baay'ee godhattu iji keessan nama baay'eedhaaf ta'a. Nama baay'eef ta'uun barbaadda taanaani ofii keetti namanin dandeettii kennitti namanatin. Kana fixuun barbaada waan ta'eef. Namni akkasiidha. Inni itti aanu biqilchuu hin danda'u. Inni itti aanu immoo akka lafa soogidda iddoo namni keessa hin jiraanne keessatti argamuuti jedha. Waaw! Maqaa Yesuusiin. Namni akkasii namni lafa namni jiraachuu hin barbaanne lafa qoraatti namni jiraachuu hin barbaada. Namni hin barbaadu. Nama ofii isaatti amanu namni akkasii amallisaa lafa namni jiraachuu hin dandeenyedha. Namni akkasii nama wajjin jiraachuu hin danda'u. Namni of tuulaan. Namni ofii isaa malee namni gabraan hin jiru jedhu namni isaa wajjin jiraachuu hin danda'u. Namni hin baqata. Of eeggadhaa waldaa keessa guuteera afurri kun. Afurri kun society kiristiyaanaa keessa guutee jira. Waaqayyo cabsuu barbaadeetu nu barsiisaa jira. Isa dhumaa isa irraaf dubbachuu barbaadu akka jedha. Namni ofii isaatti of tuulu wanta gaarii yommuu dhufu nama maal ta'uu hin dandeenyedha. Arguu hin dandeenyedha. Waa'ee nama inni dhugaa Waaqayyo. Namni waan gaarii dhufaa jiru arguu hin danda'u namni akkasii. Iji isaa cufamaadha jechuudhaan maqaa Yesuus Kiristoosiin iji keenya banamu waan gaarii arguudhaaf. Yeroo Waaqayyo obboleessaaf obboleettiidhaaf waan gaarii godhu namni akkasii arguu hin danda'u. Maaliif yeroo hundumaa namalee waan gaarii hin jiruudha. Karaa koo malee waan gaarii hin dhufinedha. Yoo Waaqayyo nama tokko kaasee isa keessaan waan gaarii godhe namni akkasii hin jaallatu. Hin gammadu. Obboloota koo saba Waaqayyoo namni ofii isaatti amanatu waan gaarii dhufaa jiru arguu hin danda'u jedha. Iji kee yoo baname duwwaa waan gaarii arguu dandeessa. Iji kee banamuudhaaf immoo Waaqayyootti maxxanii Waaqayyoon amanadhu. Yoo ofii kee amanattate waan gaarii arguu hin dandeessu. Ana jedhame sagalee Waaqayyoo jedha. Ofii koorraan dubbachaa jira miti. Waan gaarii namaaf ta'u arguu akka dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Dhugaan isinitti himaa waan gaarii yeroo jedhu
Eessatti argina beektu namarratti argina. Ani waan gaarii fikiruuf yeroo ta'uun argan. Argee Waaqayyoon galateeffachuuf hin qaba. Waan gaarii Waaqayyo yeroo nama tokkoof godhu argaa galateeffadha. Maaliif ta'eef hin jedhina maqaa Yesuus. Ani bara kana keessa maaliif ta'e abaluuf waan gaarii. Maaliif akkas ta'e maaliif qajeeleef. No baga ta'eef Waaqayyoon galatu hin guddate hin bal'ate. Waaqayyoon dagaagseedha. Kan kee dabala yeroo akkeettu. Kanaafi namni nama amanatu amala akkasii qaba jechuudha. Amala meeqa qaba? Amala 5 qaba. Isa kam qabdati? Har'a kanaan hin fixa. Isa kamtu sirraa mul'ata? Mee ofii deebisaa mee kana? Amala kana keessaati isa kam? Namni Waaqayyoon amanatu immoo maal fakkaata? Isa immoo ni ilaalla. Namni ofiisaa amanatu kana fakkaataadha sagalee Waaqayyoo. Namni ofiisaatti dhaadhatu, namni ana malee jedhu waan gaarii dhufaa jiru arguu hin danda'udha. Maqaa Yesuusiin Waaqayyo waan gaarii dhufaa jiru arguu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Maal jedha sagalee Waaqayyoo keessaa? Ani waan haaraa nan godha. Kunoo inni sas baay'ira. Maal hin taatanedha? In argitaniireedha. Waan gaarii Waaqayyo godhu namni arguu danda'u nama Waaqayyootti maxxane duwwaadha. Nama Waaqayyoon amanateet waan gaarii arguu danda'a. Waan Waaqayyo hojjechaa jiru, waan Waaqayyo mul'isaa jiru kan arguu danda'u nama ija hafuura isaatiin banameedha. Namni ija foonii waan gaarii arguu hin danda'u. Biyya lafaarra yeroo jiraattani obboloota koo waan gaarii akka argitaniif Waaqayyo sin waame. Kanaafiyyuu waan gaarii arginee akka jiraachuu dandeenyu Waaqayyo gooftaan maccaanu haa gargaaru. Ameen jedhame. Sagaleen kun jireenya koo irra jireenya keessanii torban kana hojjetu. Maaloo torban kana waan gaarii Waaqayyo waan gaarii akka arguu dandeessan akka inni sin gargaaru. Foon keessan keessaa baatanii yaada foonii keessaa ofitti amanachuu keessaa baatanii Waaqayyo waan gaarii inni hojjechaa jiru biyya irratti lafa irratti mana keessan keessatti arguu akka dandeessan jireenya obboleessa kee hiriyaa kee irratti waan gaarii Waaqayyo hojjechaa jiru arguu akka dandeessuuf Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Ija hafuuraa keenya nuuf haa banu. Dhaabbannee Waaqayyoon kadhanna.